After I change my clothes, I go to work. After I change my clothes, I go to work. Akkuma yeroo darbe ilaalle wanta yookiis jechoota ganama baay'inaan fayyadamnu ilaalleerraa sanatti fufee amma immoo kan guyyaa guutuu fayyadamnudha kan ilaallu. Ergan uffata koo jijjiiradhee gara hojiin deemaa jechuu yoo barbaanne achirra geenyeeti kan midhaamne yoo darbe so akka kana jechuu barbaanne after I change my clothes, I go to work. After I change my clothes, I go to work jechuu ni dandeenya jechuudha. Then I go to tax station. Then or after that I go to tax station. Ergan gara hojii deemuudhaaf manaa bahee sana booddee gara geejjiba ittiin deemnu gara taaksii haa ta'u anywhere by station haa ta'u wanna kamiyyuu haa ta'u gara sana deemuun keenya ni hafu. Yoo miila keenyaan ta'es miila keenyaan fayyadamuu dandeenya. Anyways gara taaksiin deemaa sana booddee gara bakka taaksii dhawatan yookiin buufata taaksii deemachuu barbaanne then I go to tax station jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Then or after that I arrive at my workplace. 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 Sana booddee bakka hojii koo whether it is office or any place bakka hojii koo gahaa yookiin gahee jenna. I arrive at my workplace. I arrive at my workplace. After that, ask greetings of all my staff. Ask greetings of all my staff. Sana booddee staafota koo hunda nagaan dhiyeessaa yookiis nagaan gaafadhaa jechuu barbaanne. After that, ask greetings of all my staff. Ask greetings of all my staff. After that or then, ask greetings of all my staff. Sana booddee staafota koo hunda nagaa gaafadhaa jechuu ni dandeenya. Good. Interesting. I'll start my task. I'll start my task or I'll start my work. Sana booddee hojii koo eegala. Hojii qaamni biraan nuu kenna or ofii keenya plan goonee hojjechuudhaaf deemne sana ni eegalla. So I start my task or I start my work. I start my work or I start my task jechuu dandeenya jechuudha. Hojii koon eegala. Hojii koon eegala sana booddee jecha beeraa jechuudha. Once I accomplished all the tasks, ergan dalagaa koo xumure. Dalagaa koo hunda hojiiwwan isteejiin godhe or hojiidhaaf kenname ergan xumure jechuu barbaanne. Once I accomplished all the tasks, hojii naaf kenname ergan xumure jechuu barbaanne immoo jechuudha. Naaf kenname ergan xumure. I get back to my home. I get back to my home. Or I get back to my home. I get back to my home. I get back to my home. Gara mana kiyyaattan deebi'a. Or gara mana kottan hin deebi'a jennaa jechuudha. Ergan dalagaa sana xumure. I get back to my home. I get back to my home. I get back to my home. Gara mana kottan deebi'a. Erga dalagaa sana xumure jechuudha. Interesting. As soon as I arrive at my home, akkuman mana gaheen yookiis battaluman mana gaheen as soon as I arrive at my home, akkuman yookiis battaluman mana gaheen osoo hojii kaa biraa hin hojjetin malan godhaa. I pray the God. Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo isa na gargaare isa dalagaa koo akka nagaatiin xumuru taasise galateeffadhaa. Nagaan bahee akkan galu isa taasise galateeffadhaa jechuudha.
jechuun keenya. So I pray the God who keep me in the peace and who support me or who help me to accomplish all the given tasks what I have done this day. Wanta guyyaa guutuu kana hundumaa hojjechaa ture kana keessa sana gargaare ani galateeffadha ture baan akkasii dandeenyaa jechuudha. If you have an impression